Irra manneen kitaaba sadarkaa Afrikaa tokkoffaa kan ta'e biiliyoona tokko ol maallaqa Itoophiyaatiin baasii irra godhamee ijaarame kun gahee olaanaa qaba. Ijaarsa biyyaa keessatti biyya ijaaru namni yookaan lammiin biyya ijaaru kun immoo beekumsa qabaachuu qaba. Namni beekumsa hin qabne biyya ijaaruu hin danda'u. Namoonni biyya diigan beekumsaan osoo hin taane beekumsa dhabaan biyya diigaa jiranii namni saba isaa deebi'ee waraanus beekumsa dhabaan waan ta'e jecha manneen kitaaba akkanaa kan sadarkaa isaanii eeggatan kun har'a bakka kanatti banamuun isaa ijaarsa biyyaa keessatti isaa ta'u tasgabbii biyyaa uumuu keessatti isaa ta'u guddina dinagdeedhaa hiyyummaan amma nu marsitee jirtu hiyyummaan deebitee wal nu nyaachisaa jirtu kun sababa beekumsa dhabaatiin sababa dukkana keessa turreen sababa hanqina manneen akkanaatiin fi beekumsa akkanaatiin waan ta'e jecha kuni dhugaa dubbachuudhaaf ijaarsa sirna dimookiraasii jennee afaaniin dubbachaa turre kanaas hojiitti hiikuu kan danda'u lammii barate qofa. Laayibreeriin kun egaa seentarii Addis Ababa kanarratti ijaaramuun isaa tokkoffaa akka World Wide'ittis akka seentarii akka taanuu fi wantoota gurguddaa immoo Itoophiyaa keessatti ta'aa jiran tokko keessaa waan nuufiyyuu hamilee kennuudha. Kan biraan immoo ijoolleen barattoonni baay'ee akka sila arginetti Wi-Fiinis jira. Faasilitiin baay'ee buukochiin baay'ee jiru. Kanaaf inni barattoonni yeroo barbaadanitti as dhufanii akka sirriitti qo'atanii wanta guddaa immoo akka galmeessisan kan godhudha. Maaksiim Gorkii jedhamu wantoota babbareedoo na keessa jiran hunduu kitaabarraan argadhee jedha. Ilma namaatiif kitaabni baay'ee murteessaadha jechuudha. Waan bareedaa iddoo kanatti har'a waan ijaarame kanarraa kaasnee ilaallu barnootarraa argame, dubbisuurraa argame. Kanaaf magaalaa kana keessatti akka biyyaatti nama cimaa uumuu keessatti nama addunyaa kana jijjiiru uumuu keessatti kitaabni iddoo guddaa waan qabuuf iddoon kun har'asitti eebbifamuunsaa ijaaramuunsaa biyya keenya sadarkaa tokko ol ceesisu keessatti gahee olaanaa taphata amantaa jedhuun qaba jechuudha. Laayibreeriin kun asitti banamuunsaa barattoota akka koof dargaggoota birootiif carraa dubbisuu guddaa uuma. Teekinooloojiitiif gargaaramanii immoo wantoota garaagaraa haala salphaa ta'een akka argatanii taasisaa ibsa nuu kennameerraa Wi-Fiin saffisa guddaa qabu as keessatti hojjetameera. Akkasumas immoo kitaabolee garaagaraa wantoota seenaa biyyattii fa'aa ibsan garaagaraatu as keessatti argama. Ijaa kana ta'eef wantoota barbaannu haala salphaadhaan argachuuf iddoo baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Laayibreeriin kun asitti eebbifamuusaa guddaa baay'ee kan nama gammachiisuu fi tajaajila hawaasa magaalaa kanaatii fi akkasuma immoo tajaajila barattoota magaalaa kana keessa jiru naannolee garaagaraatirraa yuunivarsiitiilee asitti barataniif iddoo seena qabeessa fi iddoo bareeda kanatti barnoota irra warri jiranis hojii irra warri jiranis bakka itti muuxannoo ofii itti divilooppii godhan waan ta'eef baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahame jechuudha. Baay'ee waan guddaadha. Giddugaleessa waa hundaati. Yuunivarsiitiiwwan gurguddoon naannoo kana jiranii manneen barnoota baay'een asirra ijoolleen asitti dhufanii salphaatti dubbisuu namoonni bebbeekamoon asitti riisarchii geggeessuudhaaf murteessaadha. Hanqinni guddaan biyya kana keessa jiru tokko mana kitaabaati waan ta'eef kun immoo bu'uurarraa bal'inaan guyyaa tokkotti sa'a tokkotti namni inni keessummeessu irraa kaastee waan baay'ee jijjiiruu danda'a.